report lam si khen qolliti nama manira argan khanam sunu ful be gabi katana dubne wa yanu qadanu baaj atakamin deet malta timaraate yenani ani malin bek fediti yande mo boleyanti lakkise birade mette adda jeden daiman way qabachun da bolesi mal jedan kun namo bolesi nama ki dem silaftu ngalu bakka imbe tamite nani be kha dusa mane siyas demo betis beka adisi redu kwasa imbenu beka kwasa takal ginen benu ba etelimto tinjete takadu kwasa ginen benu madana le minen ka kadat kun ko kol fam barbadu ba gara lola kanatti disente ani bakka lola taw sambe ko bana lenji dem to jenna mana lenji deme halkan sadi halkan nukaase amma sin dem to jenna makina yabu mala do kasira torani wanta nu sanutti man qabnu ne እኔ ያለች ወደ ስራ ቦታዬ ስለ የመጣው ጊዜ መሰልጠኛ ቤት ነው አመጣኝ ከደሞ መሰልጠኛ ቤት ደሞ መኪና ላይ ወጣ አለና መኪና ላይ ወጣው የት እንደምሄድ አላውቅም ከዛ ድንበር ነው አለኝ እዛ እርኮ ያለች ዱካስቴታ አሪሎ ላሱን አከሚዳ ኑካስ ነቦ ኑካስ ነ ዱካስ ነ ኔሽን አከምት ቀበምተ አከምት ቀበምተ ደመነ ሰኔባ እዛ እንዳለች እኔ ውጋው ውስጥ ነበር ምንም አልተኮስኩም ሲያዝ ደሞ ቤት ውስጥ በቃ አዲስ ይረዱ ኳሳ እንበን በቃ ኳሳ ተካል ግነን በንባ እተልምቶ ትንጀተ ተካዱ ኳሳ ግነን በን መዳና ለምን ከከዳት ኩን እኮ ኮልፈን በርባዱ ባ ምን እንዳለች ተማ እኔ አዲስ ነኝ እኔ ኮንቀባ ሙንጥረ ዱን ሎለ ከሰጥረ ሲጀምር ማረሚ መተኮስ አልችልም አልተማርኩም እኔ አዲስ ነኝ Dagai gai akan barachun barbada garafum durati ukazu ga alage becha barbadu mati ko tigalum barbadin kolfineti ma ko falta dargaggees oromo khala kopsan kuturin kamnet diyotan oromia khesa gurama ture dargaggeetin sun fedisitin dulteen unjecha turte obn lelalu dandetani obn fan media motumma dargaggooti sun fedufitin dulteen unjette fanani obn fan media motumma gafa makale qabatani live achinu gabasa tura maqalerra amman ta waran kan keessatti manu nirmaan reporter in qabnu adoch jirane nu yana waran kan umati dagaw qaba yusi dagaw qaba weta wagga faana fa oben falle reporter nu erga nani garu dargaggees oromo akkasin fa'in deemin keessa video way audio way sagale way khawromi aranu dakabde jira itti deebina isa wa marafu dargaggees oromo bifa kamin akka dirqiidani warana kanatti makamaa jiru amma laala jira kun amma arsi communication magala salla raka fudanne kuni bifa kanani gara adda waraanatti ka ergamaati jirani wanni guddoon maali asirratti amma namni odeessaalee na darbeerratti nam dargaggooti kunniin akkamii akka walitti qabamanii gara adda waraanaatti geeffamaa jiran kaafne turre garuu gaafii guddoon maalidha amma pirezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa aganyota shaagara akka jedhutti balaan Amaaraatti dhufaa jiru balaa Itoophiyaatti dhufaa jiru jedhe how fakkeenyaaf Oromooni gaafa naannoo Somaalee irraa miileenaan buqqa'u Amaarri nu duuleera fakkeenyaaf akka jechuun sabi kamtu nu duulee Amaarumti Oromiyaa keessa jiru kuni shilingii beesita ka kennee jira yaa warraan fachuun tanatti never lammeesso beki gaaf sanas Oromoo ka buqqise sirna wayyaanee fi garee abdii ileeti malee ummati Somaalee diinan turre ammallee diina miti ummata gosa tokkooti Oromoof Somaaleen lammeessommo enna darbellee kaaseera ummanni Itoophiyaadha esi Amaarri illee haa ta'u Amaarri daangaa yookiin ristiidhaaf lolaa jennu ummata Oromootiif Gaambeellaaf Somaaleef Sidaamaaf Affaariif ummati Tigraay diina ta'e ummati Amaaraa akkamiin michuu ta'a jechuun fira ta'a jechuun impaayera tokko keessa jira biyya tokko keessa jiraame ummata waliin jiraatee waggaa meeqa biyya walii qooddatee mootummaa wajjin qooddatee waa meeqa wajjin qooddachaa waggaa 100 waliin turedha. Tigreen diina taatee dargaggeessa Oromoo tokkoof Amaarri akkitti michuu ta'a jechuun friendii ta'a.
The question is maal seeta sistamii otoritariyaaniin sammuu nama jijjiiruu hin dandeetti. Uummati Itoophiyaa kun keessaa harki olaanaan baratee amma iskuulii haayuu seenedha malee ignorant majority baay'ata dhuga dubbachuuf jechuun maatii isaallee woosh kabaratelleeni disiif godhu dandeetti. Maal jennaan uummati hiyyeessa benefitii xiqqoo buddeen bittee fennaani bittaan namna mijjeessu jira. Buddeen farsoo nama akkasii jira bakka wayii dhagaye farsoo bittee fennaan nam sun si jeesaa waan jedhan dhagaye dhuga dubbachuuf. Uummati sun akka jiraachisa wanni as beektuuni gaaf mallas zeenaa idui warram Tigree duul kunin. Gaafas illee warri uummata keettaa uummata woosh godhu obbiti uumtana beektaa. Gaaf mallas zeenaa idui my friend. Inda keettaa miti sii kaffalanii bootta bitta. Dunkaan beessa sii baasanii jaalli tokko ammaan tanaa lubbuun jiraatu hin beeku maqaa san dha'u dhugaa rabbi booyee birri fudhate beeka gaaf mallas zeenaa idui bakka durgoodhaan booda durgoon boota birri kudhanii sadii fasii kudhanii bootaa jechuudha gareen gaafasii maafiyummaan sun hojjettu ammallee sun ciifti jechuudha kanaafu diisiif nam goota anamma bitta anamma akkami jarseet akka ilma Oromoo ta'eetiin ka dubbachuu jiru confident la gaazexeessa tokko dubbachuu jiru jechuun waan ilma Oromoo ta'e dhukkubsadheetiin haasa'u because dhugaa jirtu waan hubadheef dubbachuu jiru warri kunini sobii inni karaan inni sobettiin ittiin si nyaachifni hin jira jechuudha dhageetta halee tanaan itti dabarra oduu sun dabarra gaazexeessa EBC tokko hin qabatta halee atiin waan asumatti ansi dargee ajaa'ibaan najjeessa. Ufin deemanii bitaa uummata mataa'idha nam woosh amsa darkasumtu nam woosh ta'e ammaan tana waraana gatiin qabna kana deeme du'a injiru enne irrenne duuba ammoo garuu dargaggeessi Oromoo haalitiin sossobanii warri erga ture mee dhageenya ka deemnu abaa. Okay, yadamne deemna. Hello. Akinje. Amman tana ni atan jani. Me dafaadha. Ati kamitti deemtee jeebar ganda? Dur waltajjii taffeedha kaajaniituma. Taffee nu geessanii. Intabaasa ammadii matoorumarra nu guuree waraana nu jala godheetuma jaaja nu buuse jaajarraa halkanirraa jaa kudhanitti nu biyaniiti. Obboon nu bareede. Eega bikka tana dhufne waan yaanuuf addaan nu baati. Intabaasi isin guure jechuudha. Edaa fedhinnaa teessanii hin qabne. Ambuleessa jaana ijoollee teenyeenyu dhiiseetiin kophaatti akkasitti. Amma duuba ani bakka dalagaa irraan jira. An dalagaa irraan jira akkamitti waan isin waasii godha duuba. Bakka adii. Akkaan jee. Lakkoofsa kiyya qabadhu afaan irratti. Lakkoofsa kiyya afaan irra qabadhu. Bakka dhayiteenaaf dawwaltaa wayillee si ergu. Lakkoofsa kee silkii jagaa isaanii qabaame. Silkiin ta'ee raamteen baanaba. Sanii ala waan isin gargaaru maaliin qabatu baan rabbumaan isin tiisu malee. Silaa'uu deemanii galuun hin jirtu bakka itti yaadan sanii. Akka rabbi isin godhe rabbi si baasu. Siif eenyu? Siif eenyu? Ana amma gayaani alijiyaa macha maali mujaahiduma Iliyaasi garwaa nama laafee nama soddomii meeqa. Akka rabbi isin godhe dhumtaniis guyyaa keessanii gahe. Oduun kun sagaleen kunini Harargee irra na argame jechuun wanni achi keessatti dhageettu garas nyaatti. Garuu haasaa hiriyyaan isa taasa kanarraa yoon kofaltettellee sin kofalchiiftu beekta garas nyaatti wanni ammoo haasaan nam kofalcheessa maal jedhaani itti bilbilee mucaan ees deemuu jirtaa jennaani bakki deemni hin beennu horiyaatan jedhanii eegi qobbo dabarreen duuba waraanatti san geessan nuun jedhanii atakkamiin deemtaa jedhee gaafate hiriyyaan isa. Qobbo jechuun Harargee baate. Atakkamiin deemtu maal taati maraatte jennaani ani maaliin beek fedhitiyyaan deema obboleeyyan lakkise bira deemte yaadda jedheen. Daa'imman jedhayyuu. Daa'imman wayii qabaachuun dha obboleessi maal jedhaan kun nama obboleessi namichi deemsi laaftu hin galu bakka hin beektaa miti naan hin beekaa duusaa malee jechuudha. Namni aduu beeku du'a deemin jiru jechuudha. Soo biltsiginnaan sammuu dargaggeessa Oromoo akka wosh goot Abrahaam tokko itti sii dara armumirratti. Ammaan tan argit kanaan
hor deemtaa jedhanii mana si fuudhanii karaarra waraana deemu kan keessatti manii jechuudha. Lafan itti dhaladde keessatti riippoortii lamsii kan qulqullitti nama manirra argan kanam sunu fuul beeku. Tokko ijoollee baadiyyaatti mucaa qabanii fidanii maal jedhanii fidan seeta mucaani nam baadiyyaa nam baratee miti. Garuu harkaa hojjechuu kan hin beeka beekta xuyyuurfa maanifa waan xixiqqoo hojjeta. Achi mucaan kun ganti keessatti hin beekame bira dhaqanii bakka xuyyuur xixiqqaa harkaa waan hojjetuuf xuyyuur si obsimnaa xuyyuur si barsiifnaa jedhaniin. Mucaan gammadee maatiin agatti dhaamatee dhufee kaampii waraanaa galchan. Mucaan arrifatee boo'ee dadhabanii maatiin boottoof jibbaatanii humnaan warri isaanii jajjabaa cabsanii achi keessaa akka baasan tolcha. Mucaan kun nan baratee boorilee fula tokko dhaqqa bedanii kadhatanii. Booran keessa akka dhibisitti hima. Nam Foolisi Oromiyaa keessa ture jira. Mucaan sunini armaan dur Foolisi Oromiyaa gad lakkisee dhaabbata mootummaa dhibii keessa hojjechaa ture. Dhiyootaan ammoo kiliraansii TV wayii qaba kiliraansii baafachuu fi bulee hora lafedhaan deema Gujii. Duraan Foolisi Oromiyaa ture. Am giddaaji deemtedhanii nama dhukkubsatee ture kam kiliraansii man hojii sun iyyuu gadhiise gannedduu qabanii bakka giddaa jedhanii makiinaatti hin dabranii kalee du'ee jedhanii warri isaanii boo'uu jira. Kaadireen biltsiginnaa ammoo gad baatee goototni raayyaattis biyya ilmaan hiyyeessa karaarra makiinaa walitti qabdee kaampii waraanaa galchitee footoo kaaftee mootummaan naannoo Oromiyaa loltoota makiina 10 makiina 5 Itoophiyaa baasee jedhan. Itoophiyaa keessaa dhaabbileen hundi isaanii waraana gara duulaatti akka deemu maatii hawaasa jajjabeessaa jiranii suuraawwan abbootii amantaa fi sheekota qeessota paastaroota sannuu gadhiisaa amma kun gadda gaafa dababaayii masqalaatti deeggarsa waraana labsu yaadha. Sheekii waraana labsu. Qeessota kun amma qeessotadha. Amma abbaan gadaa kun amma maanguddoo bara dargii keessa lolanfaa abbaa arbanya jedhanii arbanya jedhanii malee warra humnaan fixa ture. Sun immoo warra Gaamo abbootii jaarsolii Gaamo. Kantiibaa Duubaa fi ministeera waraanaa Dooktar eenyuun Qanaa Dooktar Qanaa kun immoo sheekotadha. Abbootii gadaa fi sheekonnis alaabaa itti kennanii dargaggeessa akkasii gaggeessaa jiranii. Annam makdaba nam xalootii ta'uu qaba. Yasotaadhe yoom barqa yasotaadhe dhugumsitti waamiti. Barqan akkama sotaadhe. Wanni kun inni isaad baay'ee. Illiitiin TPLF balleessaa hojjatte kum hojjatte. Illiitiin amma ngor akka qabdu taa illiita doon ta'e warri argu akka qabu kam kaadireen gara federaala jirtullee yakka hojjatte ayoo hojjatte. Yakkamtooti kun lamaan wal qabattee waliin baduu qabdi. Kan tolchuuf karaa nagaa ta'een kunilleen ta'uu danda'a. Balleessuu jechuun polotika keessa baasanii namni itti gaafatama tolchuu. Silaadoo taata walillee balleessanii qeessiin faan sheekiin faan maaniin faan jechuun waan amantaa dubbachuutti hin jirru. Amantaaf siyaasaa walitti laaqamee gargar baafachuu dadhabne. Tana confuse nu tolcha dhuga dubbachuu. Ani nama yeroo iddoo armaan durallee waan abba gadaallee gochuun warra irra jibbee wadi dubbadhee ture waan dubbartuun namni gariin abba gadaa qeeqa kanaan jedhullee ni jira. Of course hin qeeqa abbaan gadaa is a man yoon yakka hojjetaati yakka medhanii itti mana sun cubbuun qabu. Qeessiillee sheekiillee nam rabbiin ol ergeetti hin dubbatina nuun jedhu yoon ta'an itti dubban. Amma maal jennaa nam warra kanaan amma nam waraan labsa jechuun deemi jeesii jedhee nam labsu nama harka dhiigaa akkamii dhuftee jalseen. Kanaafuu amantaan sadarkaa kana kuftee jirti.